Mee peejuma sheekotii manzaraa kana jala dhaqaati. Nuti muslima bakka hundatti ni dubbannaaf jedhanii. Mootummaan kun mootummaa muslima mataa ol qabsiisee siin jedhanii. Mee peejuma isaanii jala dhaqaati. Tokkoo isaanii yoo ganaa maxxansuu ta'an hin beeku malee. Tokkoo isaanii kagartee ummata kanaa sagalee ta'e tokkoo isaanii peejii isaanii jala laala. Yoo gaazatti gaazexanyaan tokko du'e takka ijoolleen takka intalti takka duute innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun siin jedha. Maaliif gartee wanti hundi waan garaachoodha waan liqimsaati sheeyxaantichi gaazaa sagalee ta'aniif liqimsaa irraa muruu jechuudha. Saniifuu sabboontonni gootonni sigale ijoolleen gartee qabsoo dhugaa wajji qabsaawaa jirru ummataaf sagalee tahaa nuti dafqaan bulaadhaa beeknu. Waan keenya dalaganneeti haga sa'aatii qabnu ummata keenya sagalee taanaa jechuudha. Mootummarraa haareen eeggannu, mootummarraa kondominiyeemiin eeggannu sigale warri amma mootummaa faarsu kun beekaati ummataafin sagalee taajaa malee viidiyoo bakkatti erganii jira anniin beeka. Bakkatti ergamu warri paartii laaluufi jira. Warri hogganoota laaluufi jira jechuudha. Jabaadhu jedhaniin sigale. Saniifuu gartee warri dhugaan dafqaan bulaan akka kiyyaa kasabafii malee waa takka namni tokkoon hin ajajamne nama tokkoon dirqamnitti hin kennamne sigale viidiyoo teenya tana sheer godhaa ummata keessaniif sagalee taha sigale warra asii miidiyaa irraa si arrabsu kana kun harargee bakka hin bu'u kana laalteeti ummata kee harargee kadhumu jiru ummata kee gartee buqqisu jiran sanii sagalee ta'uun dhabinii jechuudha. Sagalee tahaaf sagalee tahaaf yeroo hunda beekadha awwanniin isiniin jiru wanniin isinii wayiwaan warri dheengadda amaaraa dhume jedhanii amaarri kasi paarlamaa keessaa siksik je amaarri tokko kaduu hin jiru adeero amaarri kabajaadhaan diinagdee keessatti waa hunda keessatti hirmaatee afaan isaanii afaan federaalaa afaan biyyattii ta'ee fi enjoy godhaa jiran sigale enjoy godhaa jiraachaa jiran walloo dhumee jechuudha walloo afaan amaaraa dubbattu ilmaan oromoo lafeetiyya qomootiyyaatu wallagga dhumee isaan garuu siyaasaatti sharafatanii jechuudha nu dhume ummata keenyaa dhume jedhanii dammaqaan itti aanaa muummicha ministeeraa ka'ifiin jiru sodaa takka malee qoma dhawatee dhaqee ummanni amaaraa bakka jirutti hidhatee diina dha'uu qaba diinni isaan baanaan oromoo taabe diina dha'uu qaba jee murteesseef jechuudha. Arra nama onnatee akkasitti ummata kana harargeen duraanuu ni beeytan qawwee dha'uu wajji dhalatte namni ummata kana hidhachiisee sigale woboo keessaa haa ta'u sigale sabboontota bakka biroo jiru haa ta'u ummata kana leenjisee hidhachiisee diina kana akka firraa dhawan ka godhu tokko kamidhamne sigale tokko kamidhamne nama akka dammaqaa kagartee lammii isaati amaaraaf akkasitti dhimmamee abadan je'ee akkasitti dura dhaabbatee ummata kiyyan fixxu jeeni sheeyxaantichaan yoo barbaadde dhiiguma nama biroo dhuyda malee dhiiga gartee ummata amaaraan dhuydu jeeni sigale isaa waan gorraa kaaseetimma kanuma wadalakka oromiyaarra kaatee kana wadalakka gosa akka oromiyaa kana fuudheechirra kaa'ee dhiiga dhugu jira saniifuu ummanni keenya oromoon teenya nurratti hojjetamee jira dursa gaafa madda walaa buutii fi fuudhanii boorana jala galchan fuudhanii nageellee booranaa ja'anii gujii fi maarree waliin naqan boorana bahaa jaaran keessa oromoo caccabsuuf deemanii if eeggadhu si yaadaniitii miti jedhe sigale arra kun oromoo duyda walii galchaniiti sigale sagalee walii ta'uu dhorkanii jechuudha sagalee walii ta'uu dhorkanii jechuudha kana gartee hayyoonni keenya gabbahee cabsee baysee oromoo bakka takka deebisee jira jechuudha osoo rabbiin keessattuu tokkummaa amma hayyoonni keenya gadiin bahan kanaan rabbi nu dhaqqabuu baate oromoo wanni jaan seenaa taatee hafuuqaate wanni marroo dirribaatii fi jaawar maammadii fi
Taayyee Dandayaatii fi beeytonni keenya bayaana soobaa fa'aan qabi hayyoonni keenya sun dalagan oromummaa gartee facaatee baddee gartee ilmi intalaa zeero deebise. Sani gartee oromummaa facaate san akka gartee wanni itti walii qabanii jechuudha. Ta duqeetii inni godhe san qilleensarraa walii qabanii lafa gad deebisanii jechuudha. Sirni kun dhumateefii jira. Qabsoon Oromoo huutee qabdee jirti. Itti fufa, yes itti fufa. Abadan ilmi intalaa kun survive hin ta'u tana na qabadhu. Yeruma gabaabduu kenniif. Yeroodhaaf akka nama jeesu jira. Arra gartee ajandaa hedduu gaffite. Ajandaa hunda dura dhaabbannee uummata keenya hubachiifne ajandaan dhufu hundi ka gartee sheeyxaantichi wadala isa gaddabarsee wadaltichi nyagoolee naannoo fi godinarra naqate tana gaddabarsee summii uummata keenya keessa facaasu malee waan uummata keenya fayyada waan uummata keenyaaf tola waan uummata keenya fuulduratti tarkaanfachiisaatii mitii jenneeti sigale ummata keenya hubachiifne jechuudha. Isinillee warri sagalee teenya san sheer gootanii addunyaarra facaaftanii ummata keenya hubachiiftan galatooma. Bakka farshoo dhuydanitti, bakka jimaa qamaatanitti, bakka gartee nyaata nyaatanitti, ibin bakka itti wal gangalchitanitti illee warri sagalee teenya tana itti banachaa wal gangalchitan galatooma. Ammallee itti fufu qabaa jechuudha. Tokkummaan keenya kana caala tokkummaan keenya durriyyeen hin jaaramne hayyootaan jaarame. Hayyootaan eeggama. Hayyoonni sun ka'arra kun gartee qabsoo hidhannootii fi qabsoo karaa nagayaa wal simsiisee waliin oofu jiru kanaa jechuudha. Waan qabdaniif beeka. Rakkina ummata kiyya keessa jiru kana laaleetiin waan qabu kana hayyootaan qabu kana oggiin laale kanaan ibsa sobaa jechuudha. Alhamdulillah gaaf tokko jijjiiramni ni dhufa. Ummata kanaaf haga jarri kun jiru. Haga jarri kun ummata kana wal dhageessisu sigale jijjiiramni ni dhufa jee kanaan ibsa sobaa jechuudha. Sigale jijjiiramni ni dhufa abadan ni dhufa jechuudha. Qabsoon teenya firii arkachuu gartees miidhaa sirnichi wayyaaneen gaafa cabuu haate yaadadha. Faraqataan Soomalee Oromoo dirtee ficcisiifte. Faraqataan Walaayita Oromoo dirtee ficcisiifte. Faraqataan Gumuus Oromoo dirtee ficcisiifte. Akkuma sirni kun godhu Oromoo godhu jiru godhuu turtee jechuu wayyaane. Sigala godhuu turtee jechuu wayyaane. Sirnichi kun gala ka'ee fixatee dhumattee fi waan inni godhu jiru irratti siigaluu qabdi. Siigaluu qabdi. Saniifu ummata keenyaaf sagalee taa'ise. Waan bicikii isin jala yaa'ee bicik jaatanan wayitti lakkaa'ina. Tungartee namni galaanni fuudhe hoomacha qaqqabataa jira. Ummata keenya gibiraan gidirsanii milishaan hidhanii cafaqanii gandummaan adda qoodanii amantiin adda qoodanii maaliin adda qoodanii dadhabaniiti amma du'aan itti dhufanii jechuudha. Du'a tanaas ni injifannaa jechuudha. Woboonis warra tarkaanfii tana fudhatu laaltanii ummata keessaniif leenjii kennitanii bakka hidhachiisuun barbaadutti hidhachiiftanii cinaa dhaabbattanii sigale akka gartee ummanni kun ifi ittisuu danda'u godhaa deemuun dirqamaa jechuudha. Dirqamaa jechuudha. Maaliif ummati ati qabsooytuuf ummati ati hadoodduuf ummanni ati gartee diinni balleessuuf deema jettee halkanii guyyaa dhagaa boraafattee sigale qananii akka namni nuti keessa jirru tan ozoon keessa jiraachuu feetu sigale kan ati hadoodaa fi jirtu kan ati rakkachaa fi jirtu ummata kana keenya kana jechuudha. Itti aansuudhaan hayyoonni keenya kallattii hatattamaan kaa'uu qabdanii jechuudha. Ayinoonaaf gala ummanni hubanne ummanni namicha kana hubanne mee ummanni haa hubatu jettanii akka isin harkarraa fudhattanaaf gala.
Kana caalaa uummanni waan hubatuun qabu uummanni dhume. Beelaan gidirfame. Milishaan gidirfame. Kaabineef kaadireen gidirfame. Sheexaantichi gartee Oromummaa haga danda'utti balleessuudhaaf gartee irratti gartee jaaree wal ijaarsise itti deeme uummanni keenya kana caalaa waan arguun qabu jechuudha yoo qabrii taate malee. Saniifuu uummanni keenya osoo gaafa duraa san uummata dhiisinutu isin hin hubannee jechuudha. Gaafa duraa san dhugaa dubbachuuf uummata dhiisi nutu isin hin hubannee jechuudha. Ka isin wajji nyaatu, ka isin wajji dhugu, halkanii guyyaa telefoonaan maasaanjara waa hundaan isin wajji haasa'u isin hin hubannee jechuudha. Maalayyaa uummata gartee isin wajji hariiroo hin qabneeti. Arra gartee nu bira kuttee uummanni keenya hubatee jira jechuudha sirna. Sirni kun nama nyaata. Sirni kun diina Oromoo, diina sabaa sablammii akka ta'e gartee jala murree beeynee kallattii keenyee uummanni akka if baraaru. Amma wanni guddoon hayyoonni keenya godhe ispeeshaalii eega jawween gabbahee dubbatee rabbi umrii isaa dheereessu qabsoo duraan diyaaspooraa keessaa namichi facaasee sigale ifarka galchee qabsoo ala baasee jira jechuudha. Amma namni alatti asii gadi yeroo jarri irra maal jedhu. Ka arrabsu kuni barsii eegaa bar. Memba yoo jaawarti kuma torbaan tokkoo fi guyyaa lama sadii use jaawara isa kute jaawarumaan barreessine isa kute janii ilaaltani. Maaliif qabsoon already harkaa baatee jirti jechuudha. Wanni guddaan nuti godhaa turre hayyoonni keenya wal ta'uu qaba, wal jala yaa'uu qaba, wal dhageeffachuu qaba jennee wanni nuti godhaa turre qabsoo tana gartee qaallicha kana harkaa baasu baafnee jirra itti milkooynee jirra jechuudha. Sigale. Qabsoo tana ammaa sabaa sablammii wajji wal fudhachiisu wal fudhachiifnee jirra jechuudha. Keessoo keenyatti illee wal fudhachiisu wal fudhachiifnee jirra jechuudha. Takkittiin haftee kallattii keenya itti sosoowuu qofaa jechuudha. Saniif yeroo dheereessuun qaban hayyoonni keenya. Hayyoonni keenya yeroo dheereessuun qabdan. Uummanni gartee kana caalaa uummanni gartee yoo akkam ta'e yoo hangam takka dhume yoo hangam takka rashaname yoo hangam takka dararame if bara jettanii yaadda. Uummanni keenya duraanuu akka eelee oowwituuti siigalee laal buddeena xiqquma jala eeleen tun bar gariin ta turtee oowwituu jira gariin ta daftee oowwituu jira. Uummanni Oromoo laa duraanuu qabsoodhaan leenjiyeeti siigalee. Dafqaan bularraa hanga dooktaratti leenjiyeeti gartee xiqquma qofa tuquuf eeggata. Gooluma qofa bakka inni itti galchu qofa harkisiisuu eeggataa jechuudha. Siigalee. Saniifuu uummanni keenya qophaa'ee leenjiyee jira. Hayyoonni keenya amma kallattii kaa'uun yeroon isaa ammaa jechuudha. Woboon keenyaas diina isaa Oromiyaa isaa if duuba deeffachaa diina isaa gartee uummata irraa qolachuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Sigale yeroon isaa ammaa jechuudha. Saniifuu waan faarsee bulaan ganda tokko haasa'u faarsee bulaa jechuun an jecha kana gaafaan faarsee bulaa kana fidu akkanumatti hin finne. Faarsee bulaa kana laalleeti itti yaanneeti qopheessinee faarsee bulaa maqaa joo kana as baasee jechuudha. Maaliif? Namni garii maaltu si rakkisee ati mootummaa wajji wal beektaa ustee waan gartee liqimsituu ja'anii warra nu gorsanii jira. Sigale. Si qofaa ka uummataa sagalee ta'u. Si qofaa ka uummanni laaleessu siin ja'anii jechuudha. Ga'ati aboo uummata kanaaf tana ta'uun qabdu. Gaaffiin uummata kanaa deebuu qabdi. Lakkii uummata kana mootummaan kun yoo dhageeffachuu baate mootummaan kun waraanaa miti yoo niikuleerallee qabaate mootummaa uummata injifate hin garree aboo haa dhaabbannu aboo caljii liqimsisiin ja'an. Bakka kun ummata garteetuma abiyyuma faarsee jiraachuu barbaadu faarfannaa warra jiisis faarsoo kanarraa ilaaleeti faarfannaa tanarraa fudhadhee faarsee bulaa jeen gaafsa.
Oromoonni agalatoomuu jecha kan akka gartee hagirrisaa san intarnaashinaala godhanitti jecha faarsee bulaa jiru kana fuudhanii intarnaashinaala naa godhanii jechuudha. Dura taayee barreesseen gaafaanan viidiyoo waraabee beeksisu taayeen barreesseen Dr. Angaasaanis waraamatullaahi irra dhufee gartee itti qadaade ichi booda faarsee bulaan intarnaashinaala ta'ee amma kunu hayyoonni keenya fayyadamu jira jechuudha. Akkanumatti taa'ee itti yaadeetiin baase maqaasa. Faarsee bulaa jechuun irra gadii namaa yoo atiis itti kennite suma faarsa. Kaayyoon qabu, galman qabu. Inni bakka kaayyoon isaa galmisaa liqimsaa isaa qofa. Bakkumarraa liqimsuu faarsaa jechuudha. Tanarraa laaleetiin faarsee bulaa baasee jechuudha. Waan faarsee bulaan asirraa haasa'u. Waan faarsee bulaan maqaa Harargeetiin katabu. Waan faarsee bulaan maqaa Harargeetiin asirraa iyyuu tanafaa laaltanii ummata keenyaaf sagalee tahuu dhiisuu ummata keenya gartee wanna tahuu hin qabdanii jechuudha. Abbuma fedheewu ta'e, feetubbaa gadaa ta'e, feetubbaa qabeenyaa ta'e, feetu abbaa aangoo ta'e, feetu abbaa amantii ta'e, feetu abbaa gartee gandaa ta'e, feetu abbaa gartee manaa ta'e. Faarsee bulaa taanaan gatii takka hin qabdu jechuudha. Amma michiyyoo dirra dhawaa duute lubbuu nam sadii du'e. Nu qofa oofu jira jechuudha. Nu qofa duraa duute Oromoota guutuu duraa duute jechuudha. Oromoota guutuu duraa duute. Yoo naasii sagalee ta'uu eegalee Wallaggarraa sagalee iyyannatii dhaga'uu qaba. Arsii keessaa dhaga'uu qaba. Kutaa Oromiyaa guutuu keessaa dhaga'amuu qaba. Kutaa Oromiyaa guutuu keessaa sagaleen teenya dhaga'amuu qabdi jechuudha. Saniifuu tokkummaan keenya kana caalaa cimee dagaagee akka diinni yaade san osoo hin taane Oromoo diigee Jawaar irratti olola oofsisee Maroo irratti olola oofsisee Taayee irratti aangoo dhabee tanaaf iyya jee olola oofsisee Oromoo wajji duwidaa garaa godhee namni saba kana walitti qabu hin jiruu jee osoo inni akkasitti duwidaan ciisee rizoorfii gartee hoteela adda addaa kana ijaarratee Daani'el Kibiret wajji bashannanu jiruuti. Ay lakki ijoolleen nuti bar garagara sabni asii milkaawa jennee garagara laalle malee diinummaan nuti walii qabnu hin jirtu jette ijoolleen Oromoo walitti deebite. Kun mataa isa dhukkubsee jira jechuudha. Kun mataa isa dhukkubsee jira. Kun daranuu kan cimee itti fufuu qabu sigalee reaakshina ummanni kennuufi jechuudha. Yoo ummanni hamilee ta'eef, yoo ummanni deeggarsa kenneef, yoo ummanni duuba dhaabbate kana caalaa sii dalagaa hayyoonni. Siif dalaguufis ta'a. Sigalee siif dalaguufis ta'a. Garuu gaa fayyaadee laal guuzni kun oggii dachee akaafu fayyaadee jaaniin fayyaadee jiraachuu qabdi jechuudha. Fayyaadeen tun hamilee sigalee. So osoon hin beekamne diinaaf sagaleen ta'ina Guskadiir jechuun Guskadiir hin ta'ina. Guskadiir jechuun Harargetti nama akkanumatti deemaa dhufeetuma jimaatti kenniteetuma afaan kaayyatee dachiisee akaafaa oole kan guuza beellama qabachiiftee fi guyyaa akkasii guuza abaluuti jeen dhufin Guskadiir jedhaniin sigalee akkanumatti deemaa dhufta sigalee bilaashitti osoo mindalleen harkan osoo wanni illeen harkan sigalee namaa wajji waan waliin buutaniif namaa wajji waan gartee wanni taataniif xiiqii keessa galtanii Guskadiir san taatanii shayxaana saba keessan irratti hin hidhinaan isiniin jira. Hin hidhinaan isiniin jira. Ummanni Oromoo bahaatii ummata keessanii sagalee ta'a. Miidiyaa jechuun humnaa beekadha. Sigalee. Osoo haga miidiyaa gartee shayxaanticha kun hubate nuti hubanne. Faarsee bulaa tokkoon feesbuuka kudhan banadhaa komantii Jawaar jala kennadhaa kaabbutaa jala kennadhaa janiiti guutuu asiinuu arrabsu kana nama tokko taa'ee feesbuuka adda addaatiin komantiis jala kennatee isa arrabsa. Yaada kee jijjiiruuf atteeshina kee jijjiiruuf sigalee reaakshina ummataa kana gartee hamilee ummanni tokkummaaf hawwu kana jijjiirsiisuuf nama tokkootu feesbuuka kudhan qabaa jechuudha. Sigalee osoon diinni keenya akkana nurratti hojjechuu jiru nuti gartee waliin hojjechuu dhiifne
walirratti hojjechuun fafaa jechuudha. Fafa obboleeyyan kiyya. Fafa. Saniifuu walirratti hojjechuu osoo hin taane waliin hojjechuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Yeroon isaa amma. Diinni kun muslimaafis hin ta'u, kiristaanaafis hin ta'u, waaqeffataafis hin ta'u. Saba biyya sanii tokkollee kan ta'uuf hin qabu. Namichi aangoo waa'in isaatis sabni isaatis aangoo isaa qofa.